Hordoftoota Diidaa Tiyuub akkam nagaanaaf jirtanii ani galanni haa ga'u. Guyyaan akkasumas immoo torban akkamitti isiniif darbaa jira hordoftoota keenya. Nageenyi keessan immoo nageenyi Waaqayyo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ga'u jechaatu mata duree kiyyaarra mata duree shaggaa wayii kan isin barbaachisu filadhee isiniif fidee dhufee jira. Egaa hordoftoota keenya isin hunduu kan haga ammaatti maatii naaf hin taane chaanaalii kiyyarratti Diidaa Tiyuub kan jedhamuun sabskraayibii, sheerii, laayikii gochaatu infoormeeshinii ho'aa ani guyyaa guyyaadhaan gadhiisu akkan hordoftan isin jedha. Tolekaa kabajamtoota yookaan immoo hordoftoota keenya kara mata duree keenyatti deebinaa jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya har'a wanta haaraan isin fidee dhufe wanti haaraan kun waa'ee maaliitti haasofna isinitti fakkaate qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu agarsiisan 10 tarreessuu yookaan immoo wanta 10 qaba wanta 10 kana isiniif ibsa jechuudha. Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu fakkeenyaaf dubartiin takka dhiira tokko jaalatteetu jechuudha. Dhiirri sun jechuudha jaalala isaa dubartii inni jaalatuuf akkamitti akka ibsu amala adda addaa qaba. Jaalala dhugaa ta'uusaa kan addaan baastan wantoota 10 as keessa ni jira jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya karaa mata duree keenyatti haasofnu. Egaa akkuma jedhametti qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'u agarsiisan 10 kana keessaa inni tokkoffaa jaalalli dhugaa gochaa, inni lammaffaa jaalalli dhugaa nama hin hubu, inni sadaffaa jaalalli dhugaa haasawa gaariin madaalamaa, inni arfaffaa jaalalli dhugaa waan jaalannu akka wareegnuuf nu hin gaafatu, inni shanaffaa jaalalli dhugaa nama jaalatuu fi kanneen biroo gargar baasuu irratti hundaa'a. Inni ja'affaa immoo jaalallee gaarii harkatti galfachuuf dursi nu hunduu jechuudha nama gaarii ta'uu qabna, nama gaarii ta'edha. Inni torbaffaa jaalalli dhugaa daangaa jireenya keessaa nama sochoosa. Akkasumas immoo inni 8ffaa jaalalli dhugaa kaayyoo fi kaka'umsaan guutamuu qaba. Inni 9ffaa jaalalli dhugaa miidhamaa of godhanii of kaayuu hin fedhu jaalalli dhugaa jechuudha. Miidhama of godhanii of kaayuu hin fedhu. Inni 10ffaa kaayyoof jiraadhuudha. Egaa qabxiilee 10 hamma isinitti mee kana hunda tokko tokkoon isiniif dabarsuu yaalaa jechuudha. Jaalalli dhugaa gochaa jechuun maal jechuudha yoo jennu egaa hordoftoota keenya jaalalli dhugaa waan ati namaaf taatu ammallee waan namni biroos siif ta'u haaluma kamiin keessattuu jaalalli dhugaa waan gochaan agarsiistu malee waan afaaniin odeessitu akka hin taane quba qabachuu qabda jechuudha. Jaalala dhugaa nama jaalatuuf qabdu si jaaladha afaanii qofaan osoo hin taane gochaan agarsiisa kan jedhamu jechuudha. Akkuma jedhamu namoonni tokko dhiironni tokko lafumaa ka'eetu jechuudha osoo sin jaalatin wanta biraa yookaan immoo wal qunnamtii saalaa bichaas waliin godhuun guyyaa guyyaadhaan yookaan immoo bilbila si bilbiluudhaan sin jaaladha si afaqqare si jaalala si keessa kufee akka si jalaa maraadhee haa ta'u halkanii guyyaa bilbilaan sitti odeessa jechuudha. Inni kun garuu jaalala dhugaatii miti nun jechaa jira qorannoon adda addaa akka nu geessise jechuudha. Egaa jaalala dhugaa nama jaalatuuf qabdu sin jaaladha afaaniin qofa osoo hin taane gochaan agarsiisi jedha. Gochaan kan agarsiistu. Fakkeenyaaf sin jaaladha sin jedheetoo mee wanta akkanaa naaf godhi wanta akkanaa rakkadhee jetteen dhugaa sin jedha. Bilbilteetoo akkatti gaafattee lammaffaa irra deebi'eetoo si bilbiluu si deebi'eetoo si bilbilu ishiin birrii jaalatti sin jedha. Kanaafuu jaalala dhugaa gochaan malee afaaniin sin jaaladha jechuu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaa jaalalli dhugaa nama hin hubu jireenya keessatti walitti aaruun muufannaa fi wal hubachuu dadhabuun jira. Bakka jaalalli dhugaa jirus kun inuma jira. Bakka jaalalli dhugaa jirutti rakkooleen yookaan hir'inni kunniin waan irra deddeebi'aa mul'atan miti garuu. Egaa akkuma jedhametti jechuudha inni lammaffaa jaalalli dhugaa nama hin hubu garuu namoonni adda addaa darsaafnetiin fakkeenyaaf yookaan immoo jaalallee waan lamaa gidduu
wal lolluun ni uumama akkasumas immoo wal arrabsuun akkasumas immoo haga wal rukutuutti wantoonni adda addaa uumamuu danda'a. Garuu jaalalli dhugaa yoo jiraate walitti araaramuun ni jira jechuudha. Egaa jaalalli dhugaa nama hin hubu kanaaf nu hunduu kana beekuu qabna jechuudha. Inni sadaffaa jaalalli dhugaa haasawa gaariin madaalama. Lafa jaalalli dhugaa jirutti maqaa wal balleessuu fi wal yakkuun hin jiru. Yoo haasoftu jechoota akka natti fakkaatutti yookaan immoo akka amantaa kootitti yookaan akka yaada kootitti jedhaniitti dhimma baay'uu yaalii waan dhibbaan dhibbatti hin beekne namatti hin fe'ini jechaa fi shakkiidhaan wal hadheessuun ganda jaalalli dhugaa jirutti miti kan heddummataan hin jiru jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf jaalallee keetiin jechuudha wanta tokko nan godha jetteetoo wanta tokko san yoo hin goone yookaan immoo torbanitti sarpiraayisii tokko sii godha jetteetoo fakkeenyaaf kennaa wayita sii kennaa jetteetoo kennaa san osoo hin kennin yoo irraaffattee yookaan immoo yoo sobdee bira dabarte inni kun jaalala dhugaa hin jedhamu. Isa kana haasawaa madaalama waan ta'eef wanta yaaddu wanta haasoftu san sirnaan jechuudha akka ishiin sin taqayyamne wanta hundaa sirnaan haasawuu qabda jechuudha. Inni arfaffaa jaalalli dhugaa waan jaalannu akka warreennuuf hin gaafatu. Kana jechuun jaalalli dhugaa waan jaalannu maatii hiriyaa fi fira keenya akka dhabnu yookaan gargar baanu hin eeyyamu. Namni wantoota jaalatuun gargar si baasuuf carraaqu jaalala dhugaa siif akka hin qabne hubadhu. Jaalalli kee madaalawaa ta'uu qaba. Gama hundaanuu namni jaalala dhugaa siif qabus kanarratti si jajjabeessa jechuudha. Inni shanaffaa jaalalli dhugaa nama jaalatuu fi kanneen biroo gargar baasu irratti hundaa'a. Kana jechuun maatii fi fira jibbi jechuu miti. Namni ati jaalatu hunda irraa akka jaalattu yeroo kees waliin galaafatu bakka kamuu jiraattu akka yaadatu sirraa eegu. Kana irra sun keessumattuu yoo walirratti qusabee balaa hin fidu jedhama. Egaa jaalalli dhugaa nama jaalatuuf kanneen biroo gargar baasuu irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Inni ja'affaa jaalallee gaarii harkatti galfachuuf dursa nama gaarii ta'edha. Namni kaayyoo qabu dhimma isaa to'atuu fi waan barbaadu harkatti galfachuuf carraaqatu ta'uun jaalala barbaadu argachuufis ta'e isa harka qabdu cimsachuuf si gargaara. Kanaafuu wantuma hunda keessattuu jechuudha ati nama gaarii ta'uu qabda. Akshinii kee, haasawa kee akkasumas immoo wantuma ati gocha ati gootu san jechuudha sirnaan of eeggatu jechuudha. Jaalallee kee fuulduratti osoo hin sobin wanta hundaa sirnaan gochuu qabdaa jechuudha. Inni biraa inni torbaffaa jaalalli dhugaa daangaa jireenyaa keessaa nama sochoosa. Maaliif jiraatta? Maal qabachuuf horachuu feeta? Maal jibbita? Yookaan immoo maal jaalalleen kee akka hin hojjenne barbaadda? Waan jaalatuu fi jibbitu ifatti gargar baasi. Nama wajjin jiraatan waliin walitti iyyaa mataa wal dhukkubsaa jiraachuun jiruu hin ta'u. Duruma kaasii yoo uumame moromteen alatti nagahee yookaan deemee jechuu danda'uu qabda. Kanaafuu wanti yookaan immoo dogoggorri uumamu tokko tokko kan hireen lammaffaa yookaan sadaffaa kennamu hin jiru. Hanga barbaachisu ol baasuun of sobuu yookaan nama murtee ta'uu dadhabuudha. Kana beekuu qabna. Inni saddeettaffaa immoo akkuma jaalalli dhugaa kaayyoo fi kaka'umsaan guutamuu qaba. Kana hundaa beekuu qabna. Inni saglaffaa jaalalli dhugaa miidhama of godhanii of kaayuu hin fedhu. Waan uumame hundarratti to'annaa hin qabu waan jedhu dhiisi. Irra jireessi waan uumamu heeyyama keetiin alatti hin uumamu. Hir'inaa fi rakkina qabdu hundaaf sababa tarreessuu dhiisi. Itti gaafatamummaa fudhadhu. Akkamitti akka fuulduratti tarkaanfachuu qabdu irratti jabaadhu hojjedhu. Kanaafuu jireenya kee irratti shoora ta'uu qabda yeroo hundaa jechuudha. Inni saglaffaa kaayyoof jiraachuu qabda. Of fooyyessuu qabda. Fuulduraaf
jaalallee yookaan immoo haadha manaa kiyya waliin jiraadhu ishee waliin wantoonni adda addaa dhiifama waliin wantoonni adda addaa narratti uumamuu danda'a waan ta'eef hojii sirnaan hojjechuun qaba hiyyoomuu qabu jetteetu halkanii guyyaa hojii kee sirriitti hojjechuu qabda asin jedhan. Egaa kabajamtoota keenya isin hunduu jaalallee dhugaa argachuudhaaf qabxiilee amma isin jedhe kana isinitti himeera. Yoo yuutuubii kiyya jaalatan isin hunduu jechuudha Diidaa Tiyuub jechaatu na gargaara na deeggarsa. Sabskraayibii kiyya sabskraayibii naa gochaatoo sheerii walii gochaatoo akkasumas immoo laayikii gochaatoo namoonni biraallee akka dhaggeeffatan yuutuubii kiyya akka na gargaartan isin jedha. Oromoon wal gargaartii Oromoon warra gadi fagaattu waan ta'eef isin hunduu akka na gargaartanii sabskraayibii sheerii akka naa gootan isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u sababni isaa mata duree kiyya har'a asuma irratti fixeetan jira kabajamtoota keenya. Egaa torban yookaan immoo boruulleen viidiyoo biraa hojjechuuf nan yaala. Mata duree kiyya har'a asuma irratti xumureera. Torban gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa isinin jedha.